Qabsaayaan abbaan qabsoo Oromoo Jowaar Mohaammed abba akka kana jiru. Yeroo tokkoon kaatanii akka naasifatti akka kabajaan isin gaafatu. Ulfaataa galatooma. Daqiiqaa takkatti naafsa. Yes, Jowaar! Our voice is so low. We can call it. Yes. Now obsa. Haga dandeettanii bakka akkasitti dhaabataa turuu dandeettu. Daqiiqaa muraasa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa yeroo ammaa kana Jowaar Mohaammed gara kallattiidhaan gara Yalmaan Oromoo yoo tokko taanee dhaabbanne diina keenya ofirraa dhogguu dandeenya. Yoo kun facaalee garuu diinni keenya bakka adda addaatti nu qoodee addaan nu babaasa. Addaan ba'an Oromoon tokko mirga keenyaaf ni falmanna. Saba keenya yeroo kamiyyuu ni ijaarra. Ilmaan Oromoo bara dheeraaf gabrummaa keessa turanii jiran. Gabrummaan nurratti xumuramuu qaba. Gabrummaa ilmaan keenya dhaalchifu. Akka jeneraal Waaqoo guutuu jedhan gabrummaa nutti dabarsanii jiru. Nuti gabrummaa garuu ilmaan keenyatti dabarsinu. Dinna jechuu danda'uu qabna. Dinna ilmaan Oromoo addaan baanu gabrummaa ilmaan keenya dhaalchifu. Kabajaa guddaa isiniif qabna. Dhiifama waan isin dhaabeef. Yoo jiraate sagaleen isin dhagamaa yoo jiraate nu beeksisaa. Waan naa gootan dhiifama waliin ammallee irra deebi'ee akka teekkatti isin gaafadha. Dhiifama lugaama kiyya hin qaba kana booda lugaamni kiyya xiqqoo ishiin ni jarjara. Hawwii qaburraayi, fedhii qaburraayi, fedhii Oromoo takka waggaa jaha keessatti Oromoo takka akkana tokkummaa isaatiin waliin qabamee argin beeku. Ilmaan Oromoo akka facaalee turre. Akka adda baanee ture ni yaadatta. Sanumaaf xiqqoo ishii ufafoo ishii jalaa jarjaree please na obsa humna amma ol kaataniin san uf keessatti naa qabaa. Sagaleen kiyyallee yoo duude har'a bakka kanaa iyyaatuma oolu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagaleen isinitti dhagamaa jiraate yeroo ammaa kana Jowaar gara karaan nu keessa dabree dheera. seenuudhaaf Bakkeen nurraa kaanellee fagoo jira. yaa ilmaan Oromoo Minisoota bifa kana Oromummaa barsiisuu irraa kaanee bareechanii Oromiyaa ijaarree simachuudhaaf afaan Oromoo afaan mana barumsaa ta'ee jira. sirna Haa siikeetiin ta'u ammoo bahanii haa simachuudhaaf ta'u ammoo qophiitti yeroo argamu. ammaatti wanni ani si yaadachiisu bakka isin qabattanillee barbaada. lakkaa'aman Ministeera barumsaa namni fudhatee bakka san bu'ee jiru. hanqatee Gaafa bakka kanaaf ka'u namoonni baay'een wanni inni bakka kanaaf ka'eef qabsoon Oromoo isa sodaachiseeti. Har'a garuu namni sun daawwattoota muudamaa ministeera barnootaa ta'ee mootummaa amma jiru hojjeta. hordofaa jirtu. Kun waa malee miti. Habaqaaqanu afaan Oromoo afaan barnootaa goone uf duuba deebisuuf uf duuba harkisuuf yoo danda'an ammoo dhabamsiisuuf waan ta'e. Kana dinnee jiru. Afaan Oromoo afaan barnootaa ta'uu qofa odoo hin taane afaan biyya sanii federaalaa ta'uu qofa odoo hin taane afaan biyyaa ta'uu barbaada. Afaan keenya aadaan keenya eenyummaan keenya tuqamuu qabu. Yes, nu ilmaan Oromooti. Yes, nu ilmaan Mancaati. Yes, nu ilmaan Tuulamaati. Yes, nu ilmaan Sikkoomannooti. Yes, nu ilmaan Oromooti. Tokko taanee diina keenya of keessaa ba'a. Hin bubuqqa'e addaan hin ba'a. Oromoo bakki irraa kaanii fagoo. Bakki deemu garuu diinni yeroo ammaan oofaa jirullee diina dadhabaa. Diina lamshaa bubbuutuun keessaa baata. Bubbuutuun keessaa baatuuf keessaa qulqulleessinee biyya keenya abbaa biyyummaa keenya aadaa keenya afaan keenya yeroo kamiin caalaa yeroo akka jabeeffannee ijaaran abdii guddaa qaba. Akkuma turan jedhaa ture gabrummaa ilmaan keenya naachi gabrummaa nurratti
أكوجه قبرمان بكتر من أول نجد تعلم توجه أفاجئ أداك إنه أجل قوم ينقلوا الماء بالا نجدا أفهم بالا جدا الماء بورنا جدا أفهم بورنا جدا كوني أفهم مميت منستير إثيوبيا كسابي وفتوه اللي بيا يادنا لا وقا جان دبرن أمني كأنه ولا كا يوكانا ما أمني كأنه نتورو بيا واني نكاسته قوتو دروني تمامو مني بكابلا كأنه إبتام قوتون سينا يروك بابا كيسا تركين كن نموذج تبغى لولي دوران جلنا بملوك لولا تكراي تبكات كروميت لولي بكتار أروميا إراكاي المان أرومو جوبة تيمسو المان أرومو حاجة تدات كبرما كيسا تيمسو راكاي كن جانا تبغى كن جانا سرار ميرو بجوبة كانوا لو وفرا آبو تكوما كبساو تدوكا أما ليرا كمي المان كيدا لتا المان كيدا ولغا كدروني تماما كيسا تمجالاي أتشاني جدني كوي أكاكايني أنا فقايدا كيسا أنا فقايدا أتيسا هيا قلبا ومن تبت نكيسا جل أكتب بالوالله وكتب بالوالله ويفقاما وكما نلا وجهنا سندمينو هذا بيان كينا هذا بيان كينا مقالا كنا كيسة تلقي استينا ميرنا كيسة يروى تتاكدو كبويان وفقونا بني وترتيك نجي كيسي تكما كيسة ناموس كيسة جرين كيسة حواس نكون يروى كمين تعالى صدر كانا مقام بطيسو راكجو أن هر آرمي وكمانو حواس هكذا نقو حواس بجاكا أفان كبو فيالا يا سبا يا ربو أفان كبن مجنة بكا كنجر أفان بنيدو بچو بكا كننا بنيجر وان وقاجا دان وان وقاجا اندم نكيسة دبر تاكلا مجنة وبلقو بني ويام بطنو واني بكيسة دبر واني بكيسة دبر شراكنت جواب محمد كتاب إنجاب جديدا فبرسو يا سبا أنا أكن بتوقعت وني نتناقمن ها إنجاب بكرة كيسة قابي تجرالات إنجاب بكرة كيسة قابي تجرالات تيجي تجرالات كنا نبيسو بربادة كتابة كنا كيسة تيجي كنا أركو بربادة إسن الله تيجي كنا نبيسو بتاعو كتابة كنا generation if dabarsu seenaaf kaayyachuu qabdan as deebi'a waan tokko waanuma yeroo gabaabduu dura godhame isinitti himuu barbaade gareen amma mootummaan ufiin jedhee aangoo irra taa'ee jiru kitaaba namni tokkochi barreesse sodaachuun kabajaan kitaaba kanaa magaalaa Naayiroobii keessatti akka hin taane afoo dhaabbatti kun hojii diinaati nu kanaafoo dhaabbataa jirraan mootummaa keenya irraa eeggamu hojii gashlabbee jechuun ni dandeenya baambaa waan hin taane PDF irra maxxansaa jiru kun dhugamaanuu hojii gadaana hojii mootummaa ofiin jedhu irraa hin eeggamu hojii gashlabbee jechuun ni dandeenya baambaa kanaafoo dhaabban kun kanammoo akkitti afoo dhaabbachuu dandeenyu har'a bakka kanatti argamnee kitaaba kana bituuf. All right. Simannaa kennaaf ammallee humna mudarratti ol kaatanii kabajanii akka ol naa kaatan isin gaafan. Jawaar Mohammed qabsaayaa sabaa barreessaa kitaaba Ingaabuu qabsoo bakka irraa itti hataale Oromiyaa Oromiyaa Minneapolis Sambo keessatti argama. Yaa sabaa, yaa ilmaan Oromoo, yaa jiraattonni magaalaa kanaa ulfaadhaa galatooma galma kana akkana guutanii Jawaar Mohammed bareechisuu bakka kanatti waan argataniif ammallee galatooma. Jawaar is here. Yaa sabaa, yaa Oromoo, goota keessan, ilma keessan. Jawaar Mohammed, ilma keessa Jawaar Mohammed simadda. Yaa Oromoo,
Jawar Mohammed isin jidduu bahe. Jawar Mohammed bakka kana gaafa dhaabbatu isin hunda yaadatu. Ililcha haawwatiin. Ililcha galatooma ulfaadha. Kabajaa keessaniif dhaabbatee jira al tokko harka isaa ol qabaa jira. Harka isaa ol qabee nagaa isiniin jechaa jira. Nageenyi kun isin hunda galatooma. Galatooma ulfaadha. Galatooma bakka keessaniif yaadeeriyaa. Akkuma duratti bareennee keenyee jiru sanitti bareennee haa keenyu. Ulfaadha galatooma. Ulfaadha galatooma. Egaa Ijoolleen daawwattoota nageenya galma kanaa eeggaa keenya jirtan akka daawwachaa jirtanitti yeroo kamiin caalaayyuu kabajaa fi nageenya galma kanaa akka tiksitan ammallee irra deebi'ee si yaadachiisa. Namoonni kaameeraa qabatanii
Syekh Ibrahim, Dr. Ibrahim Rodoyo, Quality Hajatun, Srile Quality Bada, Uyar Kitab Zawani, Uyar Bisun, Istiqlal. Jika melakukan gedung dalam dunia akan bisa kemudian segala. Jika melakukan gedung dalam dunia akan bisa kemudian segala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مينيسوتا حواس بدا حواس بريدة حواس قرتي والفن قبو حواس كبجا قبو حواس كبجانا مالي بيرو كوفيل لي كبيرو حواسا قاف كيسومان أدى لينو تنفته أسين درس قافا قرتي ومشي منستيرا بإثيوبيا بيكانا دفت حواس كوفينا قطعي كبجا قطعي قرش قافا قرتي درتاء أمة مسلمة إثيوبيا دكتور شهجين بيكانا دفني حواسا كان أرغن أمة كبجا قرش أقسم ويانا ولسكينا جوان محمد كتاب إساءة إني بريس واني كاتش كيسات بريس أرقنا يتني حواس يسوال كيتن بقى مدن سنين جواربان سورة إبسانين من إبسانين دي إيغا غني سنين كديبودت ولسكيت جواري يرو وابيدو كيس دبرون بقى اللي هي أدي بتي حواس كيتي ولا قد تجولي بربان آمين جدّا أقسم كتابا هدو واندو كيسة أمدي أبدي حواس كينا وماكو كيتين إلا ديبلي غلطو مسيجن ونيا ترمو قول وماكين نيومة رموتي فقود باجي لا كوني بدون دندينو كنا مو كيسة كتاب نكون كتابا غرتي سيرا كميس nama hedduu kitaaba barreessee eebbisaa jira namoota hedduutu kitaaba adda addaa maxxansaa jira ammoo kitaabni kun kitaaba gattee bu'a qabeessi jennee ilaallu uummata Oromootiif dhala dhuftuu ilmaan keenyaa warra isa fakkaataniif bakka gattee akka gaariitti kitaabni kun waan hedduu keessaa qaba jennee waan abdannuuf jecha dhaamsa lammuu hawaasaaf godhu kitaaba kana bittanii yookaan osoo hin taane kitaaba kana bittanii dubbiftanii eegatti duuba waan itti jedhamu qabuuf akka itti jedhamu bakka isaa dhaamsa dabarsan waan ammootu isa keekuu barbaachisuuf yoo jiraate achi keessatti
dubbiftanii bakki kunniin qajeelfamuu qaba jechuun akka ergaa isaan kennitan kabajaan isin gaafata milisootaa galatoomaa isin ulfaataa bula. السلام عليكم. يا كيس السلام عليكم. أبونا جلا أبونا جلا كما ربي سراجنا بيو ربي سراجنا ربي كتاب والجاي والفلساني 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 والباقي الإشادي كذا إشاد وبري كذي كودي جوز أبشر أبد أبوري جل دي كذا نندل كذا كذا أبد أبوري لو ada betul-betul orang kita kumpul dua satu kemudian dia ada sebab asyik tidak terjadi berubah orang boleh akan di sini amat tak boleh di boleh mungkin tak boleh lebih berjalan boleh mana lagi bas kubban satu lagi penting satu lagi gabung apa sih sebab dua ya aman berubah ini Iko menjaga kecil, iko menjaga kecil. Wala jadi lagi dibuat kitab bitada. Kitab itu dengan hak wal batil, al-abi batil. Sebab al-abi dia kitab budak. Kita waktu baca dia baca itu isi rakyat ini tadi boleh dia jangan lagi diboleh apa yang di sini Allah Akbar dengan kan apa tak kalau semua mendengar juga mengucap kena berusaha macam ufata sedikit nak bukan cikgu ya na namo sedikit kesan kita bawa zat dube bangkakan tisna fera Isal nama nak, waktu jika sedikit gesu, anu mos mungkin surah, kita berkoma. Dursine misunderstanding toko Korea bagi antara bukan dan toko Akam cucu, maka juratan anak-anakku, asmani, esi sahih, stage sini orang mandai mereka. Wakil Muhammad, wakil kita sebagai itu baru, wakil Maha, dia kabar apa, rasa bahagia, darah bahagia, kemudian wakil Turun berasa bentukkan hawan, berasa bentukkan fatwa, negara, demokrasi, mirga biyya ofirra, lafa ofirra jiraachuu, waaqayyo barasaa guutuu isa ni hawweef barbaade kana, waaqni isa haa gonfachiisu, waaqayyo nu haa milkeessu. Akkuma kana gara sagantaa isattaanutti darbuudhaaf maqaan koo itti afaanaan jedhanii har'a iddoo kanatti geggeessuudhaaf akka ni gargaaruuf koreen kun waan na gaafataniif egaa ilmi Oromoo tokkichi biyya dhufee keessummaan biyya dhufee attamitti tuun hojjetiin darbina ka jedhumaa fidas. Waan hundumaa roobni haan tokko harka keenya waliin durbutannee jawaab Muhammadin ammallee nagadagaa dhufte tuuti. Undoubtedly, jawab nama beekama, nama jaallatama, hayyuu Oromoon hundinuu irraa dhaga'u, Oromoon hundinuu irraa baru, yoo eeguu barbaadillee eegu, yoo deeggaruu barbaadillee deeggaru, yoo jaalalatti agarsiifachuu barbaadillee jaalalatti agarsiifachuu barbaadu, namni kamiyyuu dismiik gochuu kan hin dandeenye, impaaktiin siyaasa Oromoo, dhimma Oromoo, hojii Oromoo irratti waggoota hedduu darban kana keessatti obbo Jakeet geggeessee undeniably uummata Oromoo, uummata Itoophiyaa, East Africa, gaafa Afrikaa hundumaa keessatti impaaktii biyyoowwan
Chapman Jawad undoubtedly or arguably one shakkisiisaati. Kanaaf nama akkasii kun Oromoo keessaa bahu Oromoo qabeenya akkasii qabaachuun Oromoo qabeenya guddaadha. Ammallee bakka nagaa dhuftee sagantaan kanaaf booddee jiru wantoota tooraan booddee kanaaf saakii walirraa fuudhee gaggeessaa isa kanatti aanee jiru saakii gara kamitti akka deemnu nutti himna. Ammallee yeroo gaarii akka qabaatan waan baay'ee akka barruuf yeroo inni gaaffii chaalenjii ta'e gaafannu waan darbirraa waan gaafannu waan dhufurraa waan barru yeroo akkasii akka nuuf ta'u hawwii guddaa qabaa fayyaa ta'u. Jirtu wal misoota maayikii dagandeerraa walumaan kanneen jedhee meeqa akkatti dubbatanii akkatti dubbatan sirriiba jedhaa laallaa ittafaadhaan hedduu galatu jedhaa ittafaallee jedhanii qoree waan kana sirreessuudhaaf galeessuudhaaf waan hedduu keessa bahanii haala kana fakkaatan waan bareedaa kana qopheessan qoree guutuu keessattuu immoo Shajada bae, shajada maal goota se speakerii daadhi raabat achi asuu raabat. Warri bilisootallee yeroo baay'ee uummanni bifa adda addaatiin adda faffaca'ee jirutti yeroo walitti qabamuun ulfaatte keessatti abbaan walitti qaboo abbaan tokkummaa Oromoo baraatii kutatamee taa'ame sanis duula Oromoo irraa ka'uudhaan OMN hundeessuudhaan qabsoo biyya sadii geggeeffame keessatti waan jawaa gochaa ture amma deebisanii himuun seenaa irra deebi'uudha waan ta'eef suni waan hundi keessanuu beektanii bifa bareedaa kanaan deebinee baga wal arginee osoo yeroo fudhatin yeroonis baay'ee waan deemaa jiruuf dubartoonnis komandoo akkasumas waldaa dubartoota minisootaa walitti ta'uudhaan sirna keekii muraa kitaaba hin gaabbu jedhu qopheessantu jira. Kallattumaan gara sagaleen hin dhagaamu dhiiroo dabarreetii sagantaawwan sagalee jechuu jira moo sahee beeksifna warri karaa kallattiitiin nu hordofan connect the first time sagalee yoo hin jiraanne dhiifame isin gaafannaa sagalee waraabamee haala qulqulluu ta'een haala isin dhiyaachuu danda'u haala mijeessinaa qophooftanii yoo jiraattan kallattumaan gara keekii muruutti dabarraa qophii ta'uu keessan na beeksisa. sagaleen hin fagaate okay okay Ayyee jawaan kallattiidhaan gara sirna keekii muruutti affeerraa itti aansee sagantaawwan jiru isin beeksifna. Hamile. Tani sagaleen dhagamu. Baay'ee fayyaadha. Dubartoonni Oromoo Minnesota. Sagaleen dhagamu moomina abbo ana ziizoodha namni mobaayila harka qabu. Amma yeroo kana sagantaan itti aanu namoota kitaaba kana gulaanuu keessatti Jawaar Mohammadiin gargaaran afaan Oromoo gulaanuu keessatti nama isa gargaare akkasuma afaan Ingiliffaan kan barreeffame gulaanuu keessatti kan isa gargaare keessummoota kana iddoo kanatti simanna. Afaan Ingiliffaa kanaan gulaanuudhaan kan isa gargaare Andrew Deeport nama jedhamu akkasumas immoo afaan Oromoo kana gulaanuudhaan kan isa gargaare Ziyaad Abdul nama jedhamu isaan kana Jawaar akka gara kanatti waa isaanii waan jedhu qaba isaan gara kanatti dhufu. I'm going to invite Andrew Deeport and Ziyaad Abdul to come to the front of the stage to make some remarks. Yes, answer.
يروكنا زياد عبد الله كتابك الولاد ونتي قسم سمور ماركي ولا سكن ستيجي كنا سوا أكمل سؤالي من سؤال أنا كأمك فكرة دابتي ما تكلمي فكرة دابتي أسمع سمعنا experience كمو يرو بعد ناجرة تدي بعد ولا بدي अगर अपनी मौलाना थे फिर डॉक्टर भी केन्या का डॉक्टर बिस्किसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन किताब का येरो येरना फिलेटम आता सुल्तान की येतो को जले जवारी कना अज़राइल रुकु के सामने के बले इन लेग से अज़राइल के ईमान है كسر من المراهن كيتني على واني بكي لذلك نجل أفنى ترى فوليس كيتني ربي سنونا أنتني سنونا نبرسي لبون سكراجسي كتابة كنبرسي أسيطو كساتي كمثبت كنا فنجا كنبرسي كساتي إني هاجر تومو ربي سنة أكتاوى لنجلو أعوني فاتي तामुकुनी येरो जल का बात बर्रेफे में इतनी हल्का बर्रे से बार कुमार वापिंगे भी तो को ध्यान नहीं बर्रेफे में डॉक्टर बर्रे से बताता बाई अल्फा बर्रेफे में नकसी दुनिया बर्रे से तो तिर रताए बर्रे से तो किताब वफूले निब्बशरी है किताब निकुनी सेना है तो बाबा सेना जिले में साथ कहीं सिंधी विरत करगी कहीं मीडिया रत दुबदिल कहे तू इसना जाए बाबा अर्पितनी सेना वैसे जोड़ुमा अलगा मुचाकर फुलते देवतनी कसिला करों को कर बाबू रब्बी साव बगले लुटू सागर संबोधस येरो हेतु लुटू निसा हालात अवराध किताब में दुनी सेना उम्मत औरों का वन तबसो बरक येरो kasandura this case the bill of case agaba wani nuku rakko amma case se akka biyaji this akka gafa afrika this rakko case se be case akka ittibahu dandeni surmadas akeka nutinno kitab niku kitaba sena batta de ko sontai kitaba afan oromo speaker kitaba kube afan oromo kabaje kitaba arbitani kullumma isa sadaka yekati Kataloni Rabaratu, Kataloni Timbor Bonde Bulale. I am so proud of the quality and the quantity of this book in this moment. Amana kana tikete, because amana kana kalmango Kenya, amana rabbi seleni hado, sikmani man soda this, mani Europa this, obbole Kenya kana kabajani argam tani fuke sanif. हेड्डू गलतोमा किताब कना अक्का दुबिस्तान हेड्डू अफेरा हेसा तुमो वर्री किताब में कुनी खरामा निसाक कदबल गोतन वर्री मोजुम्मा किताब कना वान रुयान ने वलित किलो इसान उकासन हागलतोमन हाउल फातन हारा अक्का जवार जने अक्का जवारा अनाजिना सन इत्तिहाजमन मन निमर्ती सबब सबलमिन इथियोपिया किताब कना कमिन हरकान गया दजनेतिन गुरजा बुलाजिर मन मराहिन गया तामसिकुनि मन मराहिन गया नमनि बर्तु हिंदु बिसा इथियोपिया निस रखो इशी हुडे कबे कने के साहिब बाती रब्बिन वानी सियाते सुकना तकुमा ओरोमो ला फता जिरु kana rabbi nu hajamsu bakka kaleessa irree tokko taane ittiin qabsaa turre nuun haa ga'u injifannoo dhugaa bilisummaa dhugaa rabbiin ittiin nu haa ga'u umrii fi duunu warri dura qabsoosan galatooma aniif jawaar ganaa jirraa humna qabnaa fedhii qabnaa jaalala ummataa qabnaa qabsoo kenna kaleessa beeynaa gara itti deemu beeynaa rabbii waliin hin milkoofna galatooma. आइए गलतों में तीन जना सयाने ने किताब का गुलालू के सत्य कहे बुद्धाना मतबते यार का वाले तिरुपता फयात है उची का रवान उज्जत के तीन जना अकुमा का नमो नबनी आपका पिता जवारी जिरू एंट्री उठी कोर्ट दमा
Andrewni nama afaan Ingiliffaa hin gaabbu isa jiru Ingiliffaan barreeffame nama gulaanaa jirudha. Andrew kuni baay'ee keessan beekta yoo ta'an beeka Facebook irratti article inni barreessu baay'een dubbisa. He is a very objective, balanced writer. Wanta inni dubbisu baay'een jaalladha. Karaa amantaas haa ta'u dhimma Itoophiyaa kana dhimma Oromoo kana wanta inni barreessu baay'een jaalladha. Jawaar kanas challenge godha waan tokko irratti article isaa dhumaa dubbiseera. Jawaari wajjin jaalala akkamii akka isaan gidduu jiru waliin fannii waliin mormii dubbii irratti wanta akkasii akka isaan gidduu jiru waan dheeraa barreessee jiru ture Facebook irratti torbanuma darban kana namni kun nama baay'ee jabaa barreessaa gaariidha inni amma as dhiyaatee haasaa godha. Andrew Decourt, I'm going to invite you to the stage. I was just making a remark that I always enjoyed all your articles on Facebook. I follow whether it's religious articles or political articles. I've been enjoying your writing. So you are a very well articulated, very balanced and objective writer. So thank you for that. Kabajam Totafi Hawasa Galatama Minnesotafi Nano Ishi Yoya. My name is Andrew Decourt. I love people and I'm committed to human flourishing, especially for people typically forgotten, excluded, or hated. I've worked as a pastor, a professor, and a peace advocate in Ethiopia for many years. And I'm truly honored to be with you today and to address you with these brief words. When I began my journey in Ethiopia in 2004, over 20 years ago, I never anticipated that one of Ethiopia's most famous or infamous public figures would ask me to edit their memoir and to be on this stage with them. Of course, I'm referring to Jawar Mohammed. At the time, I was 21 years old, and somewhere in Addis Ababa, or Gondar, or Lalibela, and Jawar was 18 and somewhere in Oromia, Singapore, or Sri Lanka. Life is full of surprises. 20 years later, I'm grateful for Jawar's trust and invitation to edit his memoir titled in English, No Regrets, Reflections on My Journey and the Cairo Struggle. As a writer, I know how vulnerable it is to share my work with readers. And also as a writer, I know how even more vulnerable it is to share my work with friends, to be edited. So Jawar, I don't take this lightly, and I want to say thank you to you. Jawar and I first connected 14 years ago in 2011. This was before he was well known and before he had 2.6 million Facebook followers. At the time, I was a PhD student at the University of Chicago, and I had read some of Jawar's online writings. And we began a brief correspondence, and Jawar was kind to share some of my writings on Facebook. And then 7 years later, in 2018, I was working in Ethiopia on a project called the Neighbor Love Movement. And our message was simple but powerful. The other is not our enemy. The other is our neighbor. Every other person is someone we are morally connected to and have equally precious value in common with. I was inspired to start my work in Dreidwa. If you remember, at the time there was intense communal violence in Jijiga, and there were lots of people who were fleeing from Jijiga to Dreidwa. And also at that time I was invited to give a lecture at the City Hall in Dreidwa to an audience full of high school students like this. And at the time I gave a lecture inviting these young people to love their enemies. I made a case why the most important message for the moment is to love the enemy. And I'll never forget, after I gave
that talk, there was a young woman who came up to me with her beautiful hijab, and I could see that she was full of passionate energy. And I couldn't tell if she was angry with me or if she was excited. But she came up to me and she said words that I'll never forget. She said, "Dr. Andrew, no one has ever told me to love my enemies before. But starting today, I will love my enemies and I will teach others to love their enemies." That was a crucial turning point in my life. I began asking questions like, how many other young people are there in Ethiopia and other places who are sick of conflict and who are waiting for someone to invite them into a path of loving their enemies rather than trying to eliminate their enemies. And that was the beginning of my work, trying to travel Ethiopia and inviting young people like Ferdosa and others to embody the practice of love across boundaries of difference and conflict for the sake of human flourishing. It was around this time that Jawar and I became friends. I reached out to Jawar and I asked if we could do an extensive interview about his childhood, about the role of faith in his life, about his more figure in Ethiopia who was very angry with me, and he said, "Andrew, how could you spend time with Jawar and have a fair-minded interview with him?" And then since then, countless media platforms and individuals have weaponized my behavior. And I remember there was a meme that was going around saying that Jawar was I've noticed, Jawar, that when people want to try to attack me, they often post my pictures with this guy, and they say that I must be involved in some scheme to overthrow the Ethiopian government or to destroy the Orthodox Church. Of course, this playbook of associating someone with the enemy and trying to use that to take them down is as old as the hills, but it's also true of poison. And I observe, friends, that this pattern of marking others as enemies and then trying to destroy them is literally killing hundreds of thousands of people in Ethiopia and in the wider region. Now, on my end, I want to say that what I appreciated about my friendship with Ola Jawar, my neighbor, is our blunt honesty with one another and our playful humor. Jawar and I openly disagree with one another while remaining committed to respectful friendship. I've rather fiercely criticized some of Jawar's nationalism, and he's also questioned some of my convictions. We often agree, we often disagree, and we laugh just as often as either. And when we talk, I find that Jawar is often sweating in the gym, and I'm often up late at night writing in the dark in Chicago. Something that I always remember about my friendship with Jawar that I appreciate is the first time that he invited me to his home, he asked me if I had any food preferences. And I thought that that was an indication of Jawar's awareness of other people and his attempt to practice respect across boundaries of difference. That meant a lot to me. I also appreciated that
when I invited Jawar over for dinner at my house that he politely declined because he didn't want to get my wife and I in trouble. I thought that that was an act of kindness, and I've noticed, thanks, brother. I've noticed that ever since my mom had a stroke, and then after my father died, that Jawar also continues to ask about my mother and how she's doing. Now, I'm well aware that Jawar can turn his media machine against people. And that could be me someday. But to date, Jawar has only been kind and respectful to me, and I've tried to be kind and respectful to him. And friends, I'd just like to say a few more words and then I'm done. Thanks for your patience. For some, Jawar is a godlike savior. They celebrate him as a lion, a hero, or a messianic king. For other people, Jawar is a demonic monster. They condemn him as a snake, a terrorist, or a devil. For me, Jawar is neither. Jawar is a God-made human being. He's a beloved neighbor, and he's a fallible friend. Jawar was born a powerless baby, just like all of us. And Jawar's gonna die a mortal, just like all of us. And right now, Jawar has the responsibility of deciding how to use his powerful gifts, just like we all have that same responsibility to decide how we will use our powerful gifts. And for the record, I'd like to say that my decision to edit Jawar's book is not an endorsement of it. This book is Jawar's work, and my work, like any professional editor, is to make the work as clear as possible, whether I agree with it or not. But I'd like to say this, friends. Jawar tells a fascinating story in this book. I'm especially appreciated the way that Jawar repeatedly returns to the important role that others have played in his journey. The way he carefully observes his own experiences, his emotional vulnerability, including the way that he admits to often feeling fear and stress and frustration, and also the robustness of Jawar's reflections on nonviolent organizing. I have big respect for that, brother. In many ways, this book is about growing up. And as we all know, growing up requires courage because it requires us to face difficult truths. And I'm proud of Jawar for naming a difficult truth in this book. If you make it all the way to the end, I think there's like 470 something pages. But if you make it to the end of this book, you'll see that Jawar claims that nationalism is dangerous. Claims that nationalism is dangerous. Nationalism is often used as a tool that begins oppressing other people. And before we realize it, the very things that we claim to despise, we find ourselves repeating. I was really impressed, Jawar, that you were willing to name this difficult truth. It's an unpopular one. Nationalism is dangerous because it easily justifies authoritarianism. And we begin to think that we deserve something more than someone else. And this is why I think it's valid for all of us to critique nationalism today. It rejects the moral imperative to love our neighbors as ourselves.
Nationalism says if you're part of us, I will treat you one way, but if you're part of them, I will treat you another way. By contrast, loving our neighbors as ourselves is a moral revolution. It means if we desire safety, dignity, and opportunity for ourselves, we must also desire safety, dignity, and opportunity for everyone else, including those we may be tempted to see as our enemies. So in the conclusion of this book, Jawahar writes something that I'd like to quote to you, and then I'll be finished. At the end of No Regrets, Jawahar writes that Ethiopia faces what he calls a profound moral crisis. Okay, and this is what Jawahar writes. Quote, when state power is used solely to safeguard the interests of an individual or narrow group to the detriment of others, power becomes a source of harm, leading to far-reaching consequences. The oppressive authoritarian system that emerged from within the Oromo people has inflicted direct harm on them. Beyond that, it has also damaged other ethnic groups, leaving the Oromo in a double bind as both victims and participants in perpetrating harm. The only way to break free from this destructive cycle is to focus on building a democratic system. We need to adopt a national vision that transcends personal ambitions and narrow group interests. Given Ethiopia's complex realities, it is imperative to acknowledge that no single individual and no single group can monopolize political power indefinitely, unquote. Jawahar, I'd just like to say in the years ahead, I look forward to the ways that you continue to put this vision at the center of your work, that no single individual or power can monopolize power, but instead must work for the democratic flourishing of all. And that is a life that is truly a life without any regrets. Thank you so much, Galatoma. Thank you so much, Andrew. Kanama beeku, fagor rayu akkana nama beeka. Kakee keessaatu nama tuffata, kakee keessaatu nama xiqqeessuuf yaala. Ka beeku hayyuu akkanaatiin marfamee deema. Hayyuu akka Andrew qofa osoo hin taane hayyuuwwan dhibbaan lakkaa'amtu duuba jiranii Jawahar maaltu duuba jira. Jawahar kophaa jirtaa jedhanii duuka nama hunda argan kophaa jirtaa nuti jedhamu wayitu hin jiru. San hedduu booddeetti deebina. Ega Jawahar takkaa kophaa isaa deemee beeku namoota jajjaboo, hayyoota jajjaboo akka sirna amma hayyoota ofirraa dhiibuu hin taane hayyoota ofis sissee waan hedduu namarraa waan fudhatee namatti waan kennu kennee nama deemu hayyoota kanneen keessaa ammallee gabaabsee sa'aatiin salaatas gahaa jira waan ta'eef gabaabsee Professor Iskeelas nu jidduu jira namoota Jawahar wajjin bara dheeraa turan waan hedduu hojjetaa turan keessa duramee harka Professor Iskeeliif Professor Iskeel gara isteejitti affeeree yaada gabaabaa Professor Iskeel booda salaata goonee kaanee sagantaa itti aanutti dabarraa gara Professor Iskeelitti darba. Kalaqama akka deemee wal agarre. Asirraati gaafa dubbatamu kitaaba barreessa Jawahar kitaaba eebbisiifachuudhaaf as jira jedhamee dubbatamaa ture seenaa barreessee jedhe. Ani seenaa barreessuu isaa agarre yaadannoo isaati. Yaadannoon isaa eessaa akka dhufe nutti hime. Muuxannoo maaliitiin akka guddate nutti hime. Hunduma keenyaatiif immoo warra wajjiniin turreefis warra gama gamana dhaabateefis waan nu yaadachiisu qabaa jechuudha. Yaadannoo mataa isaatii duwwaa miti. Dhugaadha eessaa akka dhufe. Anuma bakka inni itti dhalate maal akka inni fakkaatu harmeen isaa eessa akka turanii abbaan isaa maal akka ture gaafii irraa dhagaheera. Akka kana immoo barreeffamaan gaafa dhiyaatu barruudhaan gaafa dhiyaatu isa baruun namatti tola. Wal baruudhaaf hin tola. Asirratti waan ani jechuu barbaadu
yaadannoo mataa isaatii waan nu yaadachiisus qaba. Tokkoffaa isin warra as keessa jirtan uummatni Oromoo akka kana mana guuttanii waggaa 6 dura akka kana mana guuttanii as duwwaagatii addunyaa mara irratti argaa turre. Waggaa 6 argaa turre. Gaafa sana yaadadhaa. Gaafa sana ittiin yaadadhaa gaafa wal argaa turre addunyaa fuulduratti seenaan akka hojjetame. Lammata kitaaba yaadannoo ta'e keessaatii isa jalqabaa ta'e isa dhumaa miti kun. Inni iyyuutti dabaleetanii barreessaa jedheera waan yaadatanii fixan miti. Yaadannoo inni sitti dabalaa warri kaan sitti dabalaa kitaabota qabsoo Oromoo isa dheeraa keessa isa waggoottan meeqaa beekan dachaa meeqaan ta'e keessatti sadarkaa tokko irratti sadarkaa qabsoo qeerroo warraaqsa qeerroo jedhamu keessatti akka inni itti yaadatan seenaan isaa barreeffamuudhaaf iyyuu hin qophoofne maaliif seenaa isaa xumuramne seenichatu hin xumuramne seenaa qabsoo Oromoo sanatti hin xumuramne beeksisa isaarratti agartaniittu gar tokkoon waan amma har'a hojjennee akka har'aatti hojjennee fi waan hangaamu hin qabu baga hojjenne waan hojjennee fi ammayyuu irra dhaabbannee ammas mirkaneessinee addunyaafis uummata Oromoofis diina hundumaatiifis hin agarsiisna waan gaabbinu hin qabnu akkas jechuu garuu waan dogoggorra hin qabu jechuunis dogoggorra keenya irraa baanee deemnee kana yaadadhaa jechuudhaatiif hin jedhu hin xumuramne xumuramuu dhiisuu isaaniif immoo kitaaba eebbisuu jedhame garuu immoo itti aansees wanti dubbatame jira. Qabsoo Oromoo isa itti aanu irratti immoo inuma gaddaa galee sirra waan jiru jechuudha. Kitaabni kun kana yaadadhaa. Waan kanaan dura ture qabsoo Oromoo isa injifannoodhaan xumurame nu yaadachiise malee injifannoon nu yaadachiise malee injifannoon baaba qabachuu isa nu yaadachiise waan nu yaadachiise galatoomne. Ilmoo ammayyuu boqonnaa haaraarra jirra, boqonnaa kan biraarra jirra, bakka deebi'ee wal agarre, bakka wal yaadachiise. Asii gaafa galtan garuu kitaaba eebbisnee galle jettanii achu'aanii dubbeen achi fidhaa. Kitaabni boqonnaa qaba. Boqonnaa tokkodha. Kitaabichi barreeffame hin dhumne. Ammallee gara barreeffamoodhaan adeemaa jechuudha. Isinii wajjinis bakka wal agarre, nutis bakka wal agarre. Wajjin ta'uu keenya warra jibbuuf immoo, wajjin ta'uu keenya warra hin jaallanneef immoo, hin gaaffituu jechuudhaan hin jedhee qalaqamaa kan jedhee barbaaduu kan hin qabu. Yaadni dhufaa jiru isteejii kana taayimii baay'ee gabaabaa qabnaa asirraas gabaabsuudhaaf yaalla. Akka yaada kiyyaatti itti aansee Jawaar affeeree Jawaar haasaa erga godhe booda salaata xiqqoo nu achi dusistanii nutti tola. Okay, akkana godha. Warri kitaaba fudhattanii yookaan kitaaba bitattanii mallattoon irratti isinii hin kaafne kitaaba san qabattanii Alright. Itti aansuudhaan yeroo geessee gara waltajjiitti affeeree maal jedhame shata salaata booda haa ta'u ayyee salaata booda buuka yeroo geessee sagantaa jiddumaa fudhannaniifan bakka kana sa'a 7 taanaan nurra cufamaa nama hedduutu yaada Jawaarii waa gaafachuu barbaaddu
yoo ka danda'amu ta'e ishaa irratti nuu fudhadhaati nuu obsa yoo hin danda'amne immoo walumaan dalanna balbala kana nurra cufan sa'a 7 taanaan dhiifama guddaa nu godhaati yoo danda'ame garasin nu godha. La. Aye, warri salaatan osoo salaataa jiran warri buuka qabdanii isinii hin mallattoofne buuka mallatteessaati. Sagantaa asii godhamu. Dido. daawwattoota keenyaa gantaa itti fufaa kutaan lammaffaa sagantaa akka walitti deebinutti boqonnaa muraasa booda kutaa lammaffaadhaan walitti deebina waliin jennee walaayyaa. Mul'attee soobsi dhaabanii miidiyaa OMN nu iftee mul'attee suuraabsi dhaabanii miidiyaa OMN badhaatee Oromoon si badhaatee taatee singamtaadhaan qabsooyte badhaatee Oromiyaan badhaatee walgartee singamtaadhaan qabsooyte. Miidiyaa sabaatuun kurfaamaa OMN abdiin uummata suuma. Miidiyaa sabaatuun kurfaamaa OMN abdiin uummata suuma. Sadhaamsuudhaaf inni gamaa jirti of qopheessi yeroo kan tiikiiti. Sadhaamsuudhaaf inni gamaa jirti of qopheessi yeroo kan tiikiiti. Sinuuf abdii ayaa ummata sinuuf abdii ayaa ummata OMN lammiisaatiif haalooda sinuuf abdii.
abdii hayaa ummata sinuuf abdii hayaa ummata OMN lammiisaatiif haadhoodha. Gabasa, isanu bonsa, chumse gabasa, isanu bonsa, isanu bonsa, chumse gabasa, isanu bonsa, chumse gabasa, isanu bonsa, isanu bonsa. Media OMN nu ifte mullatte suraf sidabani media OMN badate oromon si badate waltate singam tadang kapsuite badate oromiyam badate waltate singam tadang kapsuite. Kapso kairo cimsudan fininsite Ayyota Oromotin hundoite Kapso kairo cimsudan fininsite Bahadiha hunda wal gersifte Kabakirban Oromia sochofte Kabakibas hunda wal gersifte Bahadihan Oromia sochofte Hatim nifnu Gune gargarsa Hatim nifnu Gune gargarsa Akandamne karoni jahawasa Hatim nifnu